Harka fuunee akkam jirtanii? Harka fuunee akkam jirtan? Hordoftoota keenya kabajamoo dhiyaadhaa. Har'a akkuma reefuu beeksisaa argitanitti haala uummanni keenya keessa jiru xiqqoo marii irraa gaggeessina. Keessummoota lama jajjaboo wajjin. Keessummoonni lameen kunis warra oolmaa gurguddaa hawaasa keenya biraa qabu. Dhiyaadhaa isiniin jenna. Isinillee warri as keessa jirtan yaada qabdan akka dhiheeffattan asmaanin kabajaadhaan isin gaafadha. Dhiyaadhaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan dhiyaadhaa ana haa dhufuu isiniin jenne isin hundi keessaniihu. Keessummoonni keenyas dhufaa jiranii. Dhiyaadhaa isiniin jenne. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Egaa akkuma quba qabdan haalli uummata keenyaa guyyarraa guyyatti daran ta'aa deemaa jira. Waan ifii kana waggaa ni dhiista jettus wanni ifii nama hin dhiistu. Sanumaaf akka hawaasatti maaltu nurraa eeggamaa? Maal godhuu qabnaa waan jiru laalchisee yaada tokko keessummoota keenya lameen kanaa wajjin gaggeessuudhaaf qophaa'aa jirra. Isinis dhiyaadhaa isiniin jenna. Keessummaan keenya kaduraa karaa deemaa baga nagaan dhuftee. Dhiyaadhu warri as keessa jirtanis dhiyaadhaa. Akkasumatti waliin yaada dhaggeeffannee akkasumas isinis gama keessanii yaada qabdan. Obboleessa keenya kabajamaa karaa deemaa baga nagaan dhuftee dhiyaadhu siin jenna. Hayya Aisha ulfaadha galatoomaa jedhaanis wal arguu keenyatti gammadeera ulfaadha. Galatoomii akkuma beekamu gaa reefullee ibsaan ture. Hawaasni keenya haala hammaa keessa jira. Ammoo obboleessi keenya karaa deemaan Daani'el akkuma hawaasni hundinuu ija isaaniitiin argan gurra isaaniitiin dhagayan karaa deemaan roga Oromiyaa kan dhaqqabin hin qabu. Kutaan tokko illee jalaan hafne. Hunda sodaa malee nama qaamaan ummata isaa keessatti argamee laalaa ummata isaa san waliin qooddatee nuun gahe jechuudha. Akka nama tokkotti, akka hawaasatti galata gurguddaa, galata hammanan ja'amne nu biraa qabda. Guyyaa tokko gaafa Oromiyaan dhugaan bilisoomte kabajaa si madhu fi waayilootan keetii fi warrootan wareega qaqqaalii ummata keenyaaf kafalee galata addaa ni galchinaaf je'eetiin hawwii kiyya. Amma gara marii keenya ceenaa adde Tuffaahaa Aliitilleen dhiyaattee haa seentuu naa obsaa. Adde Tuffaahaa baga nagaan dhuftee. Baga nagaan bareeddaasha. Tuffaahaa Aliitis hedduu fuulaan beekuu baatanillee nama jaarmaya jirra ja'amu
hundeeyse keessaa akkasuma yeroo ammaa hoogganuudha. Akkasitti akkanaa bartaniin barata. Yeroo hedduu dhokattee duubaan waa hojjechuu jaalatti. Har'a ammoo anaa fi obboleessi keenyas kara deeman nu waliin dhiyaachuu qabda jennee afeerraa kana goonee fi akkuma reefuurra deebi'een ibsaa uummanni lameen kun oolmaa gurguddaa biraa qabanii isaan lameen illee waa hela jajjaboodha. Waan hedduu waan waliin hojjetan qaban seenota kara deeman galmeesse keessaa namni tokko haqooda qabu addee tuffaa fi koree isiiti. Asumaaniin irra deebi'ee isaan galatoomfachuu barbaada. Hara marii keenyaa ceenaa hordoftoota keenyaa irra deebinee baga nagayaan nuu dhuftan dhihaadhaa jennaa. Gaa akkuma beekamu hawaasni keenyaa yeroo mara gadadoo keessa jira. Gadadoo kana keessaa akkamitti bahuu dadhabee? Hawaasni keenya hoo maalirra jira? Hawaasni keenya Oromoo waan dursuu fi waan hin dursine addanii beekaa. Osoo obboleessi kee obboleettiin ta'e si cinaa boo dhiichisuun namatti ni tola. Hayyee daayispooraalleen alaa yoo ka dhiichisu ta'e ka biyya keessaa ka qe'ee keessa jiru osoo dhiigni isaa lammiin isaa boo akkamitti dhiichisuun nuti tola. Innaawaa jechuu barbaadeetti. Mee kara deemaa muuxannoo keessaa akkuma reefuu jedhee roga Oromiyaa kan hin dhaqqabin hin qabdu. Kaaba, kibba, baha, jiddugala, kibba bahaa, dhiha, lixa Oromiyaa hundaafuu qaamaan uummata keessatti argamtee waan isaan itti dhagahamuu fi ilaalaa isaan keessa jiran ija keetiin agartee nuun geessi. Geessi haadha jeetii kanurraa hambisteetu hedduudha. Mee saniin haa jalqabnu. San booda waan uummanni keenya amma itti jirutti ceenaa jechuudha. Kara deemaa carraasifannaa. Aisha, ulfaadhu na of kalchisiin jechaa waan ati na gaafatte kana ittan fufatte fufuun fuula dura garuu haadha kiyya dursee afaan saaqqachuun sirrii miti adde tufaa'e waan jette jedhe waan raa jedhee fi sumarraatti fo jedhe sirraatti fo. Lakkee abshiru seeqanne ilmi haa dabru. Na dabre. Abshiru. Ulfaadhu hayyee agaanaa na dura sokkite akkanaan hin jenne. Abadan. Wanti keenya danuun isaanii kan namni wallaalee keessumaati warri pilaatfoormii yeroo ammaa kana jiru fayyadamaa jiran haala nuti keessa jiru waan dagatan hin se'u qubuma qabu ni beeku. Araddaan tokko Oromiyaa kana keessaati gadda isaallee gammachuu isaallee dhiichisee dhuma hima warri akka Garsalaalee kun. Namoonni takka immoo san keessa dantaa siyaasaa boocata. Amma uummanni Oromoo warri afaan tokko waliin qabnu keessumaa gara Salaalee kanatti guyyaa boo'ichaadhaa, guyyaa gaddaa, guyyaa awwaalaa yeroo weeddisantu jira, yeroo dhiichisantu jira. Warri amma dantaa mataa isaanii kana keessa baatan, dantaa ofii isaanii kana keessa baatan. Yeroon kun akkuma atillee jette amma humna kiyyaa haga umurii kiyyaa kana macaalu osoo hin taane hamma humna kiyyaa wallo haga wallaggaati haga gujii haga darraati haga baalee kanatti quba qaba jedhee yaada amma humna kiyyaadha. San keessatti wanti an arge uummanni fi warri dantaa siyaasaaf sirban walii adda garaagar. Uummanni waan ofii isaatii gaafa argisiifatu rakkoo keessa taa'ee uummanni gaafa waan ofii isaatii argisiifachuuf deemu warri biraan immoo dantaa siyaasa isaanii irraa boocachuudhaatiif deeman. Rakkoon Oromiyaa keessaa kan atillee gurraa qabdu
kan anillee ijaan argee beeku sanaa ol ba'ee jira. Oromiyaa wanti Oromoo wanti jiru hin jiru. Wanti hammaa garuu waan baay'ee jira. Gamoo gurguddaan magaalaa keessatti ijaaramee jira. Takka ispaaltilee gaggaariin hojjetamanii jiru. Lama gamoolee namatti tottolan namoota danuutu Oromoo keessaa ijaarratee jira. Sadi garuu hundi isaanii hattuudha. Wanti uummataa keessan jiru jechuudha. Hanna isaaniidha. Wantoonni argaman kun danuun isaanii warra rakkate kanarraati hatan. Araddaa lolli keessa namoota siyaasaaf bu'an. Rasaasatu irratti daldalamaa. Waan isaan sooraarraa borii waa isaan nyaatanii bulantu irratti daldalamaa. Dirree daldalaati. Amma yeroo hundumaadhaa Oromiyaa kana guutuu gaafa yaadu araddaan danuu keessa rakkoo bal'aan gadhiifamee jira. Garuu ani Oromiyaa keessaati waan warra lamaa baay'ee nade. Araddaa Oromiyaa hundumaa keessaa waan warra lamaatu baay'ee nade. Walloo fi Gujiitu baay'ee nade. Amma akkuma isin quba qabdan eengadda maccatti akka baalaatti namni harca'e. Quba qabnaa jechuudha. Atillee dhageessee galaana gammateessee anillee dhaga'ee gurraa qabnaa jechuudha. Kan warra lamaan kanaa maana dhiba kan midhaatiif kan walloo maana dhibaa quban qabu Oromoomtiyyuu quban qabu. Fakkeenyaatiif waggoottan torban darban kana taati Oromiyaa keessatti ta'an keessaati. Danuu isaanii baay'ee shookii kan nuti taanu isa Wallagga keessatti adeemsifame waan Walloo keessatti fannisanii qaama hormaataa irraa kutanii haadha addarra rukutanii waan boosetitti ta'e kan aadde Fuulii Hawaasi wantoota shookii jechuudha waan jaal battee urgeessaati kan Gujii kana hundumaan caa kan waan hin argeen wantoon so gara dubbii keessatti adeemu suutuma itti deemaa deemna. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa ture ta'aa jiru wanta lafarratti hin ta'a jedhamee yoo dhagaan hin amanne. Kaan dhiichisa kana akka inni itti dhiichisaa jiru akka dantaa ofii taate akka dantaa ittiin bulinnaa isaa har'a ittiin bulinnaa dhiichisni isaa har'a ittiin bulinnaa har'a wanti inni dhiichisaa jiru akka inni gochaa jiru. Rakkoon keessaa kan duriirra daran guddaa ammallee waan irra deebi'ee isiniin jedha yeroo keessan yoom fudhanne ta'eedhaatiif gamoo gaggaarii maqaa Oromoon ijaaraman Finfinnee keessatti arguu dandeenya. Isaas duuti waan gaarii. Daandilee gaggaarii waggoota 10 duran argine arguu dandeenya. Kunis gaarii. Garuu hundisaa dhiiga Oromoodha. Liishoon irraa sun dhiiga Oromoodha. Gamoon suni koloniinsaa biimiinsaa waan faawundeeshiniin ittiin lafaan ka'e sun dhagaan bu'uuraa isaan ka'an sun lafee Oromooti. Sun akka itti namni biraan beekuu fi sikkeessa kaa'e kan jedhutu jira. Wanta ilaallee qaba. Waatiin jedha bartakka walitti qabnee ragaa wajjin gaffinnee kan ilaallu namtichi Wallootti namtichi Darraatti dhaqee morma Oromoo kuchisiise. Namtichi jaalbattee ajjeesiseetii fi namtichi Horroo Guduruu Wallaggaatti waraana jalqabaa qabsiise nama tokko. Argitee soo nam tokkicha namtichi Darraa dhaqee jalqabarratti Asaffaa Kuushiin Baalee deemee fuusisee Darraa Mattimoo ajjeesiseetii fi namtichi Horroo Guduruutti waraana labsee fi namtichi jaalbattee ajjeesise nam takka. Kanaaf siyaasni biyya kanaadhaa akkaataan dhiichisha isheetiillee akkaataan ajjeechaa isheetiillee akkaataan gidiraa isheetiillee gola tokko keessaa kaatee jira. Madda takkarraa kaatee jira. Oromoon kana beekaa uummanni qotee bulaan uummanni harka qalleessi uummanni waan Oromootiif bobba'e kuni waan Oromoon kaleessa gochaa ture gaafa ibsachuuf ba'u dantaa siyaasaa fudhatanii deeman fuula isaa dura. Kanaan jedha kana feettan fufaa ulfaadha. Baay'ee galatoomii kara deemaa addee tuffaa yookaan Achuma siga. Agratti ta'uun dhaqini. tole dhaabe. Dr. Gammachuu Magarsaa waan jedhe beektaa?
rakkoon Itoophiyaa Oromoodhaa fi Oromiyaadhaa jee. Rakkoon Oromootii fi Oromiyaa Itoophiyaadhaa jee. Yeah. Akkas. Wanni kun arrallee mirkanaa'aa deemaa jira jechuudha. Mee ati akka yaada keetitti wanni kun furmaata waaraa akkamitti argachuu danda'a? Guyyarraa guyyatti Oromoon boo'icha kana akkamitti dhaabuu danda'a? Akkuma reefu jee waan ifii kana ni dhiisnaa hoggaa jennus nama hin dhiistu. Maaliif uummata kee Dandeessa. akkanatti boo'e hogguu agartuu garaan nama hin danda'u. Duuba mee jecha doktora keenyaa kanarraa maal fudhattee maal hubatteen jechuu barbaada. Wallahi egaa jechi isaa beekamaadha kuni nama laalchisu qaba. Wanni nuti irraa barannu akka rakkoon Itoophiyaadhaa Oromoo fi Oromiyaa taate sun ifa gala jechuun annaa fi maaliif jennaan maaliif uummanni kun jiraataadha. Oromiyaan maa jiraatti uummanni maaliif jiraataadha. Maqaan lamaan kun baduu qabaadha lafa tanarraa sii galee. Badee maqummaan isaan barbaadan warri ollaa keenyaa barbaadu kun itti haa fufuudha malee jiraachuu hin qabuudha sila akka isaaniitiin arraa afaan keenya kun as gahee akkatti heddummaannee akka dhumaatiin dhumaa turreen akka itti afaan keenya gaa irra ejjetamaa tureen arra sila akkuma rabbiitiif as geenye malee sila asuu hin jirru akka rabbiitiif bira dabarree sanii an akkasumatti ilaala maaliif maa jiraataniidha yoo taate ummata biraatiif ummanni kuni gara jiraanne agarsiisnaan ja'anga kana hangama kiyyaani tan biraa yooni fi jiraatte waa hunda dura dursee wanni nan jechuu barbaadu waa'ee laga Abbaay laalchisee ummata Oromoo bal'aa baga guyyaa kana agartaniin jechuun barbaada baga gammaddanii baga ifaajee teessan laffaatii teessan dhiiga keeysan lafa teessan bishaan keeysan arra xumurriitti godhamee hurkaa keeysaniin jechuudha. Xiqqarraa miskiinarraa irra gurrama jechuu dandeenya maallee inni bikka kanaan tolfame waan si ajaa'ibsiisu. Saniifuu gaa irratti xumura harkataa wanni uummatarraa guurantuun jeetiin amanaa baga gammaddaniin isiniin jaa wanni tun waanuma saba keenyaati waan uummata Oromooti fuuldura deebi'ee akkuma uummatarraa guurramaa wanni kun tolfamaanii turetti deebi'ee kiisha uummatarraa guurrame sun ammallee maallee inni bakka kanarraa burqo'u isoo biyya biraatiif hin taane isoo waan biraatiif hin taane uummata isaa itti tajaajila jeen hawwii qaba. San akkasumatti bira dabra Aayishaatiyya waa'ee laga kanarratti yoo laalchise. Bakka kanatti gaafii baga gammaddanii jette. Baga gammaddaniin kun eenyutu gammadee bakka kanatti? Uummata Oromooti. Tole bareedaadha. Uummata Uummanni Oromooti gammada. Oromootiin yoo baga gammadde jette dhiiga isaaniitii fi horii isaanii itti dhangalaasanii dirqiidhaan irraa fuudhamanii wanni kun jaaramee eebbifamee eebba sanirratti Oromoon kabajaan arganne. Yeroo sanitti qe'uma san keessaa Oromoon bu'aa turte. Bu'aan isaatis yoo Oromoodhaaf hin taane maal baga gammaddee jettaan? Wanni baga gammaddanii ja'uunii fi wanni kun dhumatee jechuudha. Wanni amata dheeraa uummata keenyarraa sababbii bishaan kanaatiin baajinni hanganan jaamne maalleeyni hanganan jaamne hanga barsiisotaa fi rakkataa fi miskiina gahutti maqaa waan kanaatirraa mindaa isaanirraa muramee bakka sanitti deemaa ture. Warroota saniiniin baga hafuura fudhattan jechuu kiyya baga gammaddaniin tiyya'an. Siigalee warra saniini baga gammaddaniin irraa dhaabbatte jechuudha. Maqaa kanaan deebi'amee wanni guurramu hin jiru. Kana booda maqaa kanaan inuu maallaqaa waan baasaa turan san dachaa huni arkatanii dhagaa. Sila akka nama biyya biraa biyya bilisummaa qabdu biyya ummataaf yaaddu jiraanne biiti teenya sun biyya ummata isiitiif yaaddu taate deebi'ee wanni kuniihu ummata saniif kiisha isaanii keessatti deebi'aadha. Numa hawwii nagaa ammallee ganaa hin garree waan tahuu deemu walumaanuu itti dhufaa jirra. Ummatuma saniin baga gammaddanii jechuudha. Wanni isaa achi keessatti
maaltu Oromoo fakkaata, akkam fakkaata, qophiin guyyaa sanii yoo kajettu taate tun ifiifuu mataa isii if dandeesse wanni bakka sanitti deemaa jirtu kan uummanni Oromoodhaa hin hubatin takkaanoo hubatanii laalanii waan godhan dhabaniituma callisanii bira kutaniidha. Maal Ani akka gama agarsiisa irratti? akka gama xiyyaatitti ani ijjiti waan bakka sani na arkite amma namni wal jalaa fuudheet sheer godhee waliifis raabsee waan adda addaa irratti haasawaa jiran. Awwaani sheer godhuun dhabe ani fi xiyyaa maal jennaan namni tokko waan takka hoggaa sheer gootu yoo wanni sun waan je'u beeytee fuutee sheer goota. Gammaddaas antaraa duraatiif afaan sanillee hin beeku maaliifi silaa akka gaa kuni maal fiddan wanni taate eessa jirtan humaa hin jirtan qushaache isin huma bakka tana keessatti nan barattuu namni isin lakkaawaa jiru hin jiru jechuudha natti mul'isa akkaataan adeemsi qophiin bakka sanii itti eegalamtee fi itti dhumte hoggaanii fi laaltu teesseetu laaluu garaas hin danda'u maal jennaan silaa xiqqishumallee taatu akkuma afaan ummata kaaniitiin godhanitti afaan mee dursalleen kanniniif afaan Oromoo kana. Sigalee sila afaan biyyiti sun dubbattu guddinaan ummanni dubbaturraa himu kam afaan keenya kun afaan Oromoodhaa kun. Kanuma biradillee dabree sila arra mootummaan arra nu bulchu kunilleen maqaa Oromooti jennee himachaa jirra. Oromoodha jechaa jirra sigalee. Kana bira dabree if bira dabree arra afaan nama biraatiin hoggaaniif achirraa lallabamu afaan kee fakkaataatii fi waan Oromoo fakkaataatii fi wanuma takka waan Oromoo fakkaata bakka san keessatti agartu ani jatiyya qofa taatee fi isin hundinuu na wajjin waan kana arkitanii hin beeku namni hundi ni arka jee numa arkanii ani hin beeku waan callisuu filatanii fi an guddinaa wanni keessattuu na dhibe ijoolloowwan teenya sabboonota ani je'ee ayyaadu ta bakka san dheeyxe achi dhaabbattee afaanuma isaanii saniin bakka san haasanii afaanuma isaanii saniin hoggaa deebi'anii nutti as haasawan ani kopleetuman addunyaan na duubaa jijjiiramte moo akkamisi jeetuman ifirraa cal jeetuma bira kutee hedduu nama dhiba. Kana bira dabree hayyoottan keenya kan silaa nuti if duratti laallu isaan laallachaa deemnu hedduu isaanii waan isaan barreessan hoggaaniifin arkuu hayyee jeetuman ifumarraa wallee anumaatun beekini jeetuma ifirraa numan usuu filadhee ati fi kana deemaadhaan arkee nama bakka kana xiqqollee taatu haqeequ. Dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisaati gaa qophiin hangas geessu addunyaan guutuun daawwattu san addunyaa guutuun daawwata Afrikaa guutuun daawwachaa ture afaan Oromoodhaa daqiiqa takkaaf lamaafillee keessaa dhabuun waan wal nu gaafachiisaati Oromoo arra eessa jirra nuti eenyu amma eessa jirra akkanumatti bilisoomne jennee fiina gatiin afaan keenyaa hoo gatiin lafee teenyaa gatiin dhiiga keenyaa hoo eessa jira sigalee waan isin hundi keessa if gaddeebistanii laaltanii waan kana sila warroottan bulchiinsi ammaan tana lafa tana bulchaa jiru ana kamitti akkana godhan kuni ani akka kiyyatti akkin laalu tuffii guddoo saba kanaa qaban garsiisuu isaaniiti immoo beekaa saba kanaan jecha bakka kana dhuftanii arra aangoo tana qabattanii tetteessan ummatuma kanaatu itti dhiigee qeyroo meeqa itti caccabsee dhiiga meeqa itti hafalee bakka kana isaan kaa'e arra ummatuma kana akka tuffatuun isaanii tuffii keessa dabree ani wallaa waan hin jee ibsu hin beeku ani kun tuffii hangana hin ja'amne namni akkam if tuffattaa if deebitee if tuffattaa dhugumatti yoo Oromoo taate ifumaaf if tuffachiisne jechuudha namni illee akka nu tuffatu karaa banneef jechuudha tanuman jaa kanarratti gaa waan itti dabalatuu qabdu yoo jiraatte boodan itti deebi'aa shu Hin dabala kara deemaafillee carraaniin kennaa. Gaafiin ati boodarra gaafatte tun gaafii barbaachistuudha. Yoo dhugumaan Oromoo ta'anii jechuudha. Oromoo jechuun dhiigatti dhalachuu qofaa miti. Oromoo jechuun ideolojiidha. Ilaalcha. Ilaalaa uummata keetii san beeytee sabboonummaa san qabaachuudha. Warri ammaan tana aangorra jiru irra hedduun namaa mootummaa Oromootii je'eeti maqaa moggaaseef. An akka nama tokkotti takkaa mootummaa Oromootii je'ee itti amaneen beeku. Ittillee qeeqamuu hin danda'ama. Ati ammallee achuma jirtaa naan jaan namni hedduun achii bakkuma san jirtaa naan jaan.
bakkuma saniin jira. Hanga Oromoon dhugaan uummata isiif yaadu argattutti bakkuma saniin jira jeetiin itti amanaa jechuudha. Arra silaa mootummaan aangoorra jirtu. Fedhan Oromootaan fedhan Oromoo hin ta'in. Yoo Oromoodhaaf yaadanii Oromoo haala keessa jirtu keessaa baasan ittiin amanaa jechuudha akka nama tokkotti. Garuu akka nama tokkotti humaa godhuu hin danda'u. Maaliif yaada mataa kiyyaatiin qaba malee akka hawaasa waan hawaasni yaaduutu waan hawaasni majoritiin yaaduutu murteessaadha. Hawaasni keenya yoo kanumaan nuu tahe haaluma amma itti jiruutu nuu wayyaadha. Tuffii tanaatu nuu gaariidha. Afaan Amaaraatii fi aadaa Amaaraa leellisuun kun nuu gaariidha jedhee ka fudhatu taate san isaani. Maaliif wareega qaalii akkuma atuu reefu ibsite wareega qaalii hammana hin jedhamne ijoolleen Oromoo lubbuu isaanii qaalii wareeganiiti ummata kana asiin gahan. Arra galanni qeeroo kana tahe yaa jirana. Galanni dhiiga keenyaa kana tahe lubbuun Oromoo gatii akkamitti biyya san keessatti dhabde. Dirqama Itoophiyaan jiraachuudhaaf dhiigni Oromoo dhangala'uu qaba. Dirqama dhangala'uu qaba. Haati Oromoo booyuu qabdi biiti san jiraachuudhaaf. Lagni sun hidha daamiin sun eebbifamuudhaaf haati Oromoo booyuu qabdi. Maaliif haadha biraa taboochuun agarre? Ollaa sanitti haadhuma Oromoo agarra. Dargaggeessa Oromoo agarra. Shamarran Oromoo agarra kabooyu. Kaduu kan jireenya jijjiiranna yookaan roorroo jalaa dheefa deemu kakaratti dhumu. Tufaan quba qabdi. Ijoollee meeqaatu Yuruppaa tana jira. Osoo achi ni deemna ja'anii bahar keessatti qurxummiin hirbaata godhatte meeqaa jira. Hundi keenya ni beekna. Nuti nu laaleessa. Akka haadha Oromootti, akka intala Oromootti, akka nama Oromootti, akka ilma namatti nu laaleessa. Namni tokko nurraa du'uun nu dhukkubsa. Garuu ummata Oromoo, ummanni Oromoo maalirra jira? Maa waan akkanaa dubbatta? Oromoon kana bira kutte nuti nama afaan Oromoo nuu qabuutu masaraa mootummaa keessa jira siin ja'an. Haya duba ati yoo Oromoon kun nuu tahee jaalannee maa nuu dubbattaa siin ja'an akkam taate? Mee kana deema carraan sii kennuuf fedha waan kanarratti hidha lagaa kanarrattii fi waan adda tufaan jette kanarratti yaada dabalataa nuu dabale. Nutirraa fuudhee kana deema. Haye aadeffannaan Itoophiyaadhaa akkuma dur dhageenye sanatti jira. Kan Oromoon amane amanuu baates waan nuyi ijaan arginu. Kaleessas warra du'etti badee har'as akkasuma. Itoophiyaattiin ammaa kun kaleessa lafee Oromootiin ijaaramte kanaaf weeddifnaadhaan hayyee ni beekna kana. Itoophiyaattiin har'aa kun lafee Oromootiin gad dhaabbata. Hayyee kana numatti walii galla. Lafee biyya kana keessaati kan isaan ittiin sooratanii jiraatan beekama akka ta'e ni beekna. So maal jedharree barii Itoophiyaa isin balfitan kun Itoophiyaa isin diina Oromooti jettan kun Itoophiyaa Oromoon gad dhaabeedha. Wallaalle nuyi kan inumaa beeku. Garuu sirnatti gaafa gad dhaabe Oromtichi gad dhaabe kan Oromoo godhee gad hin dhaabne. Kanaatiif biyyattiin keenya miti nuyi biyya qabna biyyi keenya Oromiyaa gaafa jennu Oromoomti keenya moo deebisee maal jedhe gatii abbootii keetii balleessitee eeyyee gatiin waa'ee hin baasne kooyyuu dhalakuuf bu'aan qabu. Sayyoo namanne waan Itoophiyaa kun akkuma kaleessa dheengaddaatti itti fufuunsaa dirqi. Amma yoo lafee keenya hin cabsine yoo dhiiga keenya hin dhangalaasne Itoophiyaan nagaan argattu. Kun isheef suusii araada. Yeroo hundumaadhaa gabbarri gabbaramu Itoophiyaa jiraachisuudhaatii fi lafee Oromoof dhiiga Oromooti. Hayyee kan jedhutu jira. Kun gootummaadhaa kan jedhutu jira. Anaaf kun albaadhummaadhaaf badummaadhaa kan jedhu moo ani warra akka kiyyaa moo akka kana ittiin jedhu. Bar ilmi araddaa abbaa isaan ijaarre ilmi seenaa abbaa isaan tiksine
intalli seenaa haa abbaa isheetiin tikfanne intalli araddaa abbaa isheetiin eegne kan qe'ee isheetiirra ormaaf dhiichistu kan qe'ee isheetiirra ormaaf boossu akka Oromoo addunyaa kanarra hin jiru. Siin du'aa ittiin jedhe si jaalladheen sii du'aa yoo ittiin jedhe ilmi jilbataa keessaa ba'ee ilmi sirni mootii guddifate moo of ajjeesii ani ormaa ani kanan garboomee bare sirna abashaadhaatiif Oromoon gadhaabeefan garboomee bare isumaaf hojjechaan isumaaf du'aa kan jedhutu danuu. Anamma waan eeggadda mormor guutamee xumuramuu isaa irratti waan baay'ee nan ajaa'iba. Maaf nan ajaa'ibne ree waan lama. Dhaloonni achitti dhattee dhiichiste sun seenaa abbaa ishee hin beektu, gola abbaa isheetii hin beektu, waan abbaa isheetii ishee hin yaachisu. Kanaaf nan ajaa'iba. Lammaffaa immoo biyya hin beekne hin yaadan. Kaleessaan Oromoodhaan waan tokko quba ishee hin qabaachisu. Bar abboonni keenya warri waggaa 25 dura 30 dura waggaa 40 dura dantaa Oromoo kana seeraan beekan amma ammaatti jooranii jiraachaa jiru. Namni quba qabu hin jiru. Isaanii afaan Oromoo isaallee hin beeku, Amaarificha takka waan hin beeku, zaranyootaa ittiin jedhan. Abboota keenyaatiin. Lafi abbootii isaanii otuu isaan lubbuun jiranii jilbatti kaatee jenereeshinii cabsu kana maal isaa komatti. Innuu sareerraa garaagarummaan isaa xinnoo tokko sareen biyya keessanitti kabaja qabda akka biyya keenyaatti hin jedha maleessa. Sammaaf siin jedha mormortu guute gaafa jedhanii guutamuu mormoriif na caalaa eenyu gammada. Bar koosti sheeriin kaffaliyaan barataa yuunivarsiitii afaan guutee utuu nyaatiin koosti sheerii kiyyatachi jira. Barataan koosti sheerii kan amma ittiin rakkachaa jiru ofirraati itti kaffala. Kan na caalaa gammadee hin jiru. Gaafachi dhaqan immoo akka jedhani barii mormorii kan sabaaf sablammii ta'edhan. Haa edee manniise gaan gaafataan kan sabaaf kan sablammii ta'edhan haa edee niise. Burqaa isaanii madda isaanii gaafa kan sabaaf kan sablammii ta'edhani addunyaan Oromoo Amaarinyaan beekti. Argiteetta. Addunyaan Oromoo aadaa warra sanaan beekti. Oromoon akkeetti fudhateera barkan dhiichisaa jiru kun kan dhaqee guutamuu isaatiif dura naannee gammadee miira isaa ibsate kun miira kan isaa ibsate miti. Maqaan isaa Oromoo, ideoloojii namni ittiin jedhu Oromoo garuu kan inni dhiichisu kan inni ittiin addunyaa wajjin quba wal qabaachaa jiru kan taaniiti. Kaleessas abbaan isaa akkasumatu. Maaf karaa abbaa keetii irra hin deemtu namaan jechuun maaf irribaan kaasu jechuun biyya kanatti yakka. Baddu. Sababni isaa warri abbaan qajeelche qajeeltoodhaatiin godhate hundi isaanii harkaa waan qabanii nyaataniillee garaatii waan qabanii maqaallee hin qaban. Sirnichi bar caasaa tokkotti achi gortee naan hin jedhin malee kaleessa baarootumsaa faa jaarraa abbaa gadaa faa waaqoo guutuu faa kaleessa ani islaamaa ani qottuudhaa ani tikfattuudhaa irraati ani kiristiyaanaa irraati ani oromoodhaatti guddadhaa jedhanii lubbuu isaanii aarsaa godhan ani oromoodha ofiin jedhii argitee ilmi isaa inni ani oromoodha ofiin jedhee abbaasaa irraa fudhate lafi abbaasaa boolla keessaa baasee gataa isa lubbuun jiru moo jilma kaadee cabse kun ilmaa miti kun intalaa miti hin beekan egaa kanamoo hin beekan garboomni isaanii garboomni isheen ammaadha abboonni akkas jedhuuni galaanni gaafa nama nyaattu boosisaas hin nyaattu bar kolfisiisaas hin nyaattu bar lubbuu kee fuudhaa jirti akkati lammaffaa dachee kanarra hin jiraanne akkaati lammaffaa qilleensa hin baafanne yeroo dhumaatiif hafuura si kuttee of keessatti awwaalaa jirti garuu kolfisiisaas hin nyaatti. Itoophiyaan Oromoo akkas gochaa jirti kolfisiisaa. Sosobaa bara dhagaan lubbuu namaa caalu keessa jirta bara ispaaltiin dhiiga namaan hojjetame lubbuu namaa caalu keessa jirta. Geemii warri beekan gara siyaasaatti waan hundumaa naannessita yeroo namaan jedhantu jira. Ofii kiyyaan siyaasarraati qoodan qabu hin beekullee dhugaa tabichaayyuu dubbadheen finneessaan siyaasatti naannessa. Mormoriidhaaf gaafa warri sirna mootii jala naannoo kun deemuuf jedhanii
qixa afuritti rakkoo kaasan. Garasii dirre daawwaatti haadha gadameessatti daa'ima lama baattu sodaa tokko malee adda ishee keessa rukuta. Buqqee sammuu isheetii keessa rukuta. Asi gujiiti immoo haadha ulfa ji'a sagalii kan fardallee yaabbattee biran darbine dubartii kabajaa haadha gadameessatti baattee deemsaaf jirtu adda ishee irra rukuta. Wallagatti gabboon immoo nama iddoo tokkotti rashanan. Oromoon gaafanni sanatti wal gaafatu mormoriin eebbisuu gabboon. San quba qaba Oromoon yoo quba qabaate iyyuu dhimma irraa hin qabu. Namni waan sabaa haa ta'u akka afaan si'anaatti faaraa ittiin jedhaniiru. Akka afaan ammaatti akka afaan ishee ammaa baatu. Nu gaafaara rakkoo saba keenyaa dubbachaa dhuma faarota gaanuti akkasuma. So maaltiin jechuuf jedheen waan hidha laga mormor kanarratti sagaleen nuti dhageenye hundumtisaa dhibba keessaa dhibba sagalee keenya miti. Mormor garuu kan keenya. Hidhichi kan keenya. Boramma hidhi kun Oromoon fayyada. Utuu sirni kun jiru Oromoo 0.05 hin fayyadu. Mee ibsaa isaanii ammaa irratti ilaallaka. Gara biraatti mal hojii isaanii sabayyuun gurguratanii laga gurgurachuun itti ulfaata. Abadan itti ulfaata. Tasuma haadhayyuu bar eewda Dr. Gammachuu Koloneel Gammachuu ayyaana opiidiyoon amanin opiidiyoon haadha ishee gurgurachuu irraa ta'e boodatti hin deebitu. Sirri. So argaa guddanne argaa jirra. Warra kanatti kolfaadhuma yoo itti himte malee aaraa itti himteennaan isaaniif milkii waa itti lakkaa'u. Lakki baddee gaafa ittiin jettu yoo kolfaa itti himte malee yoo itti dhuguma jettee itti himte hin jiran. Afaan amma Oromoo akkamii jira atumtuu quba kan qabdu. Abashaadhaate abashaanaa gaafa ittiin jedhan haa odee kan lafa ol koo meeqa qabna. Kalee diqaalomuun diqaalomuun biyyattiidha. Itoophiyaan akka miicetti cuunfitee hafte Oromoo baay'ee akka miicattetti cuunfattee hafte. Gogaa iraa jecha. Dullumatti jira gara dhumaatti jira. Akka kanatti itti fufnaan warra akka koo warra akka keetii kun utuma kana hidhanii dulloomuu generationiin dudda duubaadhaa xinnoo ture abashaan anyisiin jedha dhufee achi akkuma amma itti jiru kanatti. Sirnis diqaalome dhaloonni sammuunsaa diqaalome afaan inni dubbachaa jirullee afaan diqaalome sana. Kan afaan masaraa jedhanii uumanii sabni tokko kullatti afaan kootii jedhee itti kooluu galetti Oromoon miileeni nammataa dhaqee kooluu itti gale. Lakki mormor kan sabaaf sablammiitii siin jedhan gaa irra isaa keessa mata dureen isaa akkasiin jedhan. Hin beekan gowwomaniin jedha. Kana caalaa maalin godharee lafee keenyaanoo durumaa mana jaarratu. Dhugaafeeti kara deemaa kanarratti dabaluudhaan marii keenyallee gara xumuraa deemaa jirra waan ta'eef mee adde tuffaa taatee yoon tana lixa Oromiyaatti argamte. Reefullee obboleessi keenya maqaa dhawee. Wanni kun yeroo gara yerootti uummata keenya irratti raawwatamaa deemaa jira. Wanni kun duguggaa shaniin ja'amu. Oromoon bada miliyoona hedduu taateeti akka isaan barbaadanitti dhumuu diddee irrifamuu didde malee duguggaa shaniin ta'u wanni kun. Mee akkam jetta? Wallahi Aisha akkuma obboleessi kiyya ilmi kiyya jeetti wanni kun arraami kaas eegalee sila zabana itti duguggaa fi dhumaatiin fi gadadoon itti ni xiqqaatti jennee yaannu keessatti dachaa uummanni Tigreedhaa godhan caala yeroo bara gaafa Tigreedhaa san bara akkatti keessattuu dubartoonni akkatti gudeedamanii akkatti ajjeefamaa hin turre bar waan si ajaa'ibsiisu. Arra immoo ijoollee lafaa ol kaatuu fi xixiqqoo dhalattee fi tokko guddaa fi manguddoo jalaa hafuutti hin jiru ilnaa waan si ajaa'ibsiisu. Akka waan uummata kanaan cabsuu qabna. Uummanni kun hoggaa takka dhume qawwee tanaan sodaachisu duraanuu onneen keessatti duutee jirti. Hanga hafellee akkuma isaan ol ja'anii tumaahuu mataadhaan nama hin laalle godhuuf
keessatti gaccacabsu guyyarraa namni biratti qalamu namni biratti ajjeefamu namni biratti bikkarraa buqqa'u kana namni hoggaa laale bar waa'ee siyaasaatii fi waan mootummaan gootu kanan arkuu bar maaliifi arra jiraadhaahi afaan isaa qabateet arruma jiraadhaahi je'ee jiraata kadanda'u biyya san gallakkisee fiituu karooroo dadhabee onneen isa dhukkubde deemee haaduu bishaan sanitti qurxummii saniif haa hiraata ta'u jee biyya sanii deemaa jechuudha. Ka immoo deemuu hin dandeenye amma bakkattoo kana keessatti dhumaatii ammaan tana kana keessatti dubartoota haati arkitu harakkate hawayii waatu dubartoota waan na ajaa'ibsiisurraa bakka hundatti amma beeltiinii soggaanii fi dhuftee bikkarraa bikkatti buqqa'anii rakkoon adda addaa irra dhuftee ummanni dhiiraa eessa jiran gaafii natti taate eessa jiran abbootiin eessa jiran jaarsoleen eessa jiran dargaggoonni eessa jiran dargaggoota hoggaan jee akkasitti deemee hubadhu biyya keessa hoggaan bar dargaggoonni fi ummanni dhiiraati bar dhumee jira irra hedduun isaanii warra jaarsi irraa du'ee jaan dhalaan dubartoonni bakka san jiran eessatti jennaan namuma ijjatee deemu dhiiraatuma siin jaan amma magaalaa teenya magaaluma Oromiyaa guutuu keessan nageenyi dhabamee namni dhiiraa tokko halkan gabbahee deemuu hin danda'u. Haajamee dhukkubsatee nama tokko asii fuudhee mana haakimaa geessuu hin danda'u. Maal jennaan fuudhameet laqaaqamaa jechuudha. Yoo maallaqa guddaa qabaatte maallaqaan bitamtee ni galta. Yookaan deemanii qawweessa harka kaanii torbaan takka si leenjisanii deemis Oromoo akka ta'etti gaara kana jiraa deemiti ajjeesii jaanii Oromoof Oromoo walitti naqanii wal ficcisiisan jechuudha. Hoggaa kana dubartoonni lafatti hafaa deema ilmaan kophaa yatiima tahaa deeman rakkinni ree duraanuu abbaa manaati deemee qotee kawaa itti fidu. Buqqa'insinuu isoo hin jiraanne hoota amma mana irra gubanii irratti bikkarraa buqqisanii godaansisanii waan addaati siigalee ani haram oofuu deema akkamitti eessa deemuu deemti biyyitti tun siigalee maal godhaa jirtiin warri bulchiinsi naannoo Oromiyaadhaa maal godhaa jira diina ummanni booyu ilmaan dhuman xixiqqaan dhumuhuma takka akka waan ilmoon sareedhaa hin du'inii takkatti bar daqiiqa takkaafillee achi garagalanii hilaalan bakkee hundatti hoonii fi arkitee bakka caffee bakka itti afayaa isaanii itti godhanii fi itti dubbatanii fi kana hunda keessatti wanni kun hin dubbatamu. Siigalee nulla haadhumaniidha heddummaatanii jiranii dhumuu qaban akka waan maybe 50% of namni Oromoodhaa kun dhumee hangi jiru kun uummanni kaan irra garagalaa homaa kana ni dhabamsiisna akka waan ja'amu uummanni aangorra jiru uummata Oromooti isaan hoo eessa dhaquu deeman. Eessatti eenyutti galuu deemanii waan hedduu nama yaachisaati hedduu nama dhukkubsaatiis namni nagaan bobba'ee galuu dhabee bikka jirurraa buqqa'ee waanuma xiqqoo qabu afaan kaatu harkaa butamee ajjeefamee kara itti sossoo'u dhabee mala dhabuun nama keenya hedduu nama gaddisiisa waan kanarra hamaa Aayishaatiyaa ummanni biyya alaa hanga duraan isaanii sagalee tahee dubbatulleen hanga duraan dubbachaa fi turre amma namu hanguma sanii huu dhiisee jira. Bas ummanni kuni ummata rakkoo malee rakkatuu qaban akka waan ja'amee darbamee mootummaa fi ummanninis itti walii galee warri biyya alaatilleen itti walii galee hundinuu keenyaa darbinee ummata kana irraanfannee akkas fakkaata. Garuu saba keenya saba kiyyaa wanni isinin irraanfannee nu dhukkubumatti jira bakka jirrutti. Rakkootan yeroo gabaabduudhatti mootummaan biyyaatii fi warri silaa amma mootummaan bilisoomte je'ee harka dhahee bakka harkatee fooqii ijaarratee taajirummaa xiqqishumallee taatu waanuma kanallee taatu deemaa godha wal goosisaame siigalee faayiduma garaa keessaniitii fi waa harkatuu qofatti isoo hin taane mee saba kana haadhoowwan beelooyte tana haadhoowwan dhumaa jirtu zabana dheeraanaa fi kara deemaan jirraadha wajjin bakki nuti hin gahin hin jirtu. Yeroo kana keessatti guyya takka mootummaa ummata kana bira dhaabbatu garu. Ummata dirretti beelaan roobni irraa dhaabbatee akka hunda tahaa jiru. Kaniif beelaan miidhamaa jiru. Waraanni isaanii milishaan dhuftee guyyaa irraa saamaa ooltu waan isaan qaban. Siigalee maaliif jennaan waraana kanallee warra dalaydota karaarra dalaguu fi milishaalee ganda keessa dalayduu fi maaliif wanni isaanii hin jiru wanni isaanii khafalamaa hin jiru deema ummatuma kanarraa nyaaddaadha ummanni guyyaa isaan kana qallabaa oola halkan ifiif waan isaan keessa bula rabbii beeka bakka illeen qaban bakka galanilleen qabanii ummanni kun nu yaachisuun qabu akkanumatti itti dhiifna maaliif
hin tattaafannee maaliif uummanni kun callisanii itti dhiisaniin waan nama gaafachiisaati hedduu na dhukkubsaa dhumaatiin uummanni ifiifuu rakkina keessa jiranii rakkina irratti dhumuun du'uun biyya isaanii keessatti lafa abbaa isaanii irratti akkatti gadadoo akkanaa tana arkuun mootummaan itti dhiisee daangaalee jiru hunda itti dhiisee akkatti hedduu kun waan uummanni keenya callisuuf na dhibaa waan nuti hundi nu callifnuuf hundi keenya walumaan callifnee jirra walumaan humaa godhaa fi hin jirru tattaafachaa hin jirru meegaa kanarratti maal godhuu qabnaa hin beeku carraa gaasumatti hin deebisaashu. Bareeda galatoomii dhaamsa gaarii dhaamtee yoo mootummaan dhaamsa kana hojiirra oolchuu ta'e hangama kiyyaan waan mootummaa laalchisee OPDOrraa Oromoon maal jetti tittiisarraa damman eeggatanii jetti. San akkasumatti hin goola baachumaan kaaya. Ka uummata keenyaa ka daayaspooraa ammoo uummanni daayaspooraa riphisee jira. Ni jiran. Dhugaadha. Namni yeroo mara rakkoorraa dubbachuu barbaadu hin jiru. Nulleen akkasuma bara rakkoorraa dubbachuu hin barbaannu. Gammachuu feena. Uummanni keenyas akka gammadee bilisa tahee jiraatu barbaanna. Finfinnee fi Adaamaa keessa qofatti namni bilisaan jiraatee Oromiyaa biraa keessa rakkatanii amma daayaspooraa yoo biyya dhayitu bara Oromiyaan bilisoomtee siin jetti. Hayyee duba akkamitti hidhaan afaan Oromoo dubbata. Dhiigni lafa lola'u afaan Oromoo dubbata. Kuni bilisummaadhaa jirana. Dhugaa walitti himuu danda'u nurra jira. Mootummaan afaan Oromoo dubbatti malee warra Oromootiif yaadu miti. Ni feena ni hawwina amma tuffaa waan ati jette san anis akka nama tokkotti niin hawwa. I hope they prove me wrong. Akka ani waan an yaade kana na dogongarsiisan nin fadha. Ammoo OPDO tanaatu hin xaaharamtu. Silaa xaaharamte gaariidha. O keessaa ka ummataaf yaadu jiraate illee ni ukkaamsan ni dhabamsiisan. Siigalte? Silaa OPDO matana keessaa namoonni ummataaf yaadu heddummaatee ummatuma kana waan biraatii miti xiqqaattu ajjechuma kana irraa dhaabe ajjechaa irraa yoo dhaabe kabajaan Oromootti adeemsumaani kabajaa nutti adeeman Isaanis irrumatti. dhufaa jechuudha. Ajjechuma nurraa dhaabuu hin dandeenye, hidhaa nurraa dhaabuu hin dandeenye. Oromoo hubataniiti tuffatanii akka barbaada. Oromoon karuun dhayitu. Borullee numa deeggarti. Arrallee waan feena goonu karuun deemtu jettee ifitti himtee jirti jechuudha. Duuba abbaatu kabajaa ifitti godhan yaa jarana. Malee namni rakkoo haasawaa ooluu fedhu hin jiru. Nutti keenyaafuu akkuma lammii keenyaaf hawwinu nullee nagamaan jiraachuu barbaanna isaanillee nagaa barbaanna. Oromoon guutumattuu nagaa barbaada. Ogguu salaamtaa wal gaafatu akkam nagaa hoggamee qaba walirra deddeebi'a. Nagaa fayyaadha maaliif uummata nagaa jaalatu. Garuu ka propaganda ka ololaa kanaa miti. Ka OPDO'n Oromoon nagaa fadha. Je'ee asiin Oromoo ajjeesaa asiin nagaa lallabuu miti. Nagaa dhugaa ka hundee ka jijjiiramaa san barbaada Oromoon. Akkasii isinitti dheereessee obboleessa keenyatti hin dabarsaa waa'ee lixa Oromiyaa dhiyoo taate kanarratti xiqqoo maaliif qaamaan illee achi dhaqee waan jiruuf xiqqoo waan argee fi taatee kanarraa xiqqoo nuuf haa ibsu san booda gara goolabbii deemnee yaada xumuraa kannannaa kara deemaa fudhadhu. Miyuutirraa kaasi. Uummanni tasgabbaa'uun sirna kanaaf kisaaraa guddaa. Keessumaatii immoo uummanni waan nyaatee bulu argachuun warra biyya geggeessaniif kisaaraadha. Nagaa namni jibbu hin jiru utuu biyyi kun nagaa argate garuu namoonni mana hidhaatti qixaandanu inni hate akkana inni ajjeese akkana kanaatiif tasgabbiin Oromiyaa keessatti akka argamu warri sirnaaf bitamee warri biyya geggeessu hin fedhan hin barbaada. Gara lixa Oromiyaatti yaada garaagaraatu jira. Keessumaati
warri biyya akka isaan itti jiraniitii fi warri baargamaa akka isaan ittiin jedhan walii adda. Takka anaan waan na dhibu wanta anaan gaafa hundumaadha nan dhaggeeffadha pilaatfoormii kana sooshaal miidiyaa keessaa pilaatfoormii akka tiiktookii wantoota kana nan hordofa nan fayyadama waan ta'eef nan ilaala seeraa ilaala waan ta'eef na dhiba na ajaa'iba naan warri kaani faannoon uummata keenya fixee lixa Oromiyaa jedhinaa jetteenna waanuma hin beeku siin jechuudhaati fedheen faannoon uummata keenya fixee jedhe tokko warri kaan immoo lakkii faannoomti kun iyyuu lama inni tokko mootummaa bobbaase inni tokko immoo mormorcaanii gamaatii dhufanii jedhanii yeroo haasaanii na ajaa'iba. Haa ta'u sadanuu isaanii ardaama tokkoof otuu dubbataniitu tokkoof looguutti tokko jedhan garuu dhugaan uummataa kanan beeku takkan siin jedha. Faannoo jalqaba agamsaa kaaste agamsaa warra akka Amuuruu warra akka Abee Dongoroo warra akka Jaardagaa Jaartee warra akka Aliiboo kana buqqaastee shaambuu gashite yeroo jalqabaa jirraa orgaanayizeeshiniidhaan wajjiniidhaatiin gargaarsa qabadhee deemee waan kana diiteeyiliin qoradhee hoogganaan eessaa dhufee akkamittiin ta'ee namtichi tokko godinuma sana keessaa bulchaa aanaa tokko ture aanaa sana akkasin jedhu shibbiruu araarsaa jedhama. Shibbiruuni faannoon mootummaa balleessuu barbaaddu dhufte waan ta'eef jedheetu nama araddaa isaatii walitti qabee meeshaa waraanaa hidhachiise. Shibbiroochuun bulchaa aanaati. Bar opiidiyoodhu malaan warruma sirni kun guddifate keessaa nam tokko. Milishaa gaafa hidhachiisu ga'een keenya inni guddaan faannoo ofirraa deebisuudha jennaani ajajimoo gubbaa godinaati itti dhufe eeyoodha namtichi kun mirreessaa fi dheeruudhaa namticha jedhamu bulchaa godinaa biraamoo itti gad ergama. Maal jedhee itti ergama? Inni guddaan waraana adda bilisummaa Oromooti malee faannoo miti. Faannoon Itoophiyaa jiraachisuuf warra dhamaan keessaa tokko jedhamee federaalaa dhufeeraa jedhee gad ittidhaan. Achi shibbiruun yeroo jalqabaatii fi uummata ijaarrate kana qabatee faannoo dura dhaabbannaan waggaa tokkoof wayi waajjira poolisiitti hidhan shibbiruu aangoo lammaffaa gara uummataatti hin deebisne shibbiruu araarsa. Maal siin jechuuf ree faannoon sirna Itoophiyaa maanni Itoophiyaa kana warra aangoorra jiran kana aangoorraa kaasuu barbaaddu jirti eeyyee jirti garuu Oromiyaa keenya jirti. Tasuma tokkoyyuun akka kiyyatti warra waan an argeen jecha san arge hin jirtu. Faannoon isheen Oromiyaa keessaati faannoo jedhanii waamanii mootummaanis balaaleffatu sobeetu. Ajjeesettee meeshaa waraanaa laattee fi durgoo baastee fi bakka isaan jiranitti qallaba kuttee fi diina kiyyattiin jetta waan akkasiin jiru. Faannoon lixa Oromiyaa jiran guutummaan isaanii meeshaa mootummaan laateef uummatatti dhukaasan. Nama kurna takka digdammaan takka uummata araddaa keessa buusanii uummata araddaa hidhachiisanii uummanni araddaa kun warra nama 15 mootummaan dhoksee gashee kana faannootu iddoo biraatii dhufe akka inni amanu godhanii siyaasnachi warra waa beekna barnoota baargamaa kana baranne ittiin jedhan sanarra iyyuu uummata iyyuu burjaajesseera. Sababni isaa harka tokko leenjisee fidee galcheetu meeshaa waraanaa moo isaanitti kennee hiisiseetu rukuchiisa. Isaan keessaa malee gadda Abee Dongorootti waan ta'e waan afarsan tokko ajajaa tokkotu du'e kan mootummaa keessa maal jedhan utuu waraanuu du'e dhuguma uummanni si argaa jira utuu dhukaasuu du'e namichi sun olitti ba'ee mirreessaadhaan maal jedhe isa baranaa nan du'a malee faannoon uummata kiyya kana hin rukuttu jennaan situ ajjeefama jalqabannaan du'e nan du'a jedhee dhaqee mirreessa isuma godina bulchitu boodaan rukute seeliisa mootummaan maayidree qaamni keenya iyyuu achi keessa ajjeefameera uummanno ilaa kunoo qaamni mootummaa iyyuu nu keessa ajjeefameera. Taphni siyaasaa hamma kanaatti gaffa geessaniitu uummata irratti taphatan namni quban qabu.
faannoon achi lixa Oromiyaa kana keessa jirtu utuu warra mormor ceetee gamaa dhufte ta'eeti godina Shawwa Lixaa noonnootti eenyu geesse Gindabaratitti eenyu geesse Darraatti eenyutu geesse maal taateen Gujiitti ta'uuf taateen lixa Shawwaa kanatti ta'aa jiru wal fakkaata qaama garaagaraati wattu isa Gujii keessaa mootummaa harkuma isaan kota gochaa jira morma kutee amma waadara haphalaa irratti fannisutti ka'e isa akkamitti hojiin isaanii mool fakkaata. So uummanni faannoon amma bobbaatee Oromiyaa duguugaa jirtu kun faannoo jalqaba jarri ministeerri gubbaati miiliyeenaan lakkaanii fuuldura keenya dhaabbatanii miidiyaa irratti maallaqa laataniif sana. Faannoo isaan gad dhaabantan. Uummanni sun akkamitti jirare? Amma laal gara sanatti tun deebi waan takka hin jedhu. Saayitii ammaa kana yeroo amma nuti asiiti haasaa jirru kana Harargee ba'aa keessaati Harargee ba'aatti waraana geggeeffamaa jira hamma gaafa ta'aa jirru kana. Araddaa Tamaam jedhamu keessatti Liyyuu Haayiliin amma saayitii tokko kan hin guunne fuuldura nama 4 ajjeesse Araddaa Tamaam keessatti Harargee ba'aatti. Ilaalimo nama nasibu man ona lataa sibuu ka jedhamu Wallagga Lixaa keessaati immoo sobdee maraatte ati fayyaadhaa jedhanii nama takka ajjeessanii baan har eeshi taateen Harargeetti ta'aa jiru ammaa kuniiti Harargee ba'aatti ta'aa jiru ammaa kuniiti taateen amma Wallaggaatti ta'aa jiru kuni kan amma har'a ta'aa jiru kun akamittiin ol fakkaate taayimii amma haa ta'aa jiru kanatti jecha. Namoonni amma Harargee ba'aa Araddaa Tamaam ammasiin jedhu kana keessatti uummanni hundumtuu faffaca'ee jira. Amma kanan isaan irraa odeeffadhe ofii kooti amma quba qaba. Yoo baay'ate saayitii tokko kan hin guunne dur. Kan lixa Oromiyaa Abee Dongoroo sana qofaa miti. Abee Dongorooti immoo dheengadda kaleessa malee dheengadda uummaticha walitti qabaniitu Araddaa kee buqqaatanitti deebi'aa amma jechaa jiru. Nama daannoo jala dhokatu tokko iyyuu hin qabne. Akka jechuun 50 10 100 si ajjeesnee si fixaa deemnaa ittiin jechuu isaanii. So abbaan amane abbaan dhiise boca mootummaan boccatee kadamuu natsaanan jedheetu dhiigarraati ani bilisaadhi harkasaa xaragateetu harka biraan immoo ajjeesaa jira. Ofuma isaati. San namni beekaa kan beeku jira kan hin beekne jira. Kan utuu beeku qofa faannootti hirkisnee dhuma uummata keenya gargaarra jedhus ni jira. Ni hin beeka kanatti. Qoy siyaasa karaa kanaan taphadhaan immoo kan jedhee akka itti haasa'us ni jira. Kan immoo utuu beeknu hubaa wajjin jette sareen jedhan utuuma beekuu kana jetti nyaachaa jirus ni jira. Dantichi akkas miti. Sirni kun Oromoodhaatiif hin malle nam jedhu keessaa durii kaatee nama jedhu keessaati tokko adda. Garuu akki nuti itti ilaaluu qabnu keessumaati warri galaana gama jiran lakki dantaa uummata kanaa waan hin beekun irraa dubbadha warri jedhani taateen achitti ta'ee jiru harka mootummaan akka ta'e yoo hundumtuu beeke gaariidhee nama amanu keessaa tokko. Furmaanni maaliree? Nam lama kadhachu kolfaa kadhanna. Tokko orma sirricha geggeessan sana keessaa maaloo abbaa fi haadha keessaniiti. Maaloo jarri suni harkaa gara afaaniiti. Waan biraa dhiitaati hamma isinii danda'ametti nageenya isaanii tiksuu yaalaa. Dirqama gaafuu waan uummataa jettu harka keessa hin jirre sana waan isaan gochuu hin dandeenye gaafata. Seenaadha bor nutti isheen akkasii nutti nafiniidha malee hin godhan. Tasgabbaa'uun biyyaa isaaniif kisaaraadha siin jedheera waan ta'eedhaatiif jecha. Oromoo jedhanii of waamanii waanan uffadhu waanan qabadhu afaanan dubbadhu dubbatanii hamma akka dheengaddaa sana hin godhinitti tokko isaaniin kana kadhachuu lammaffaa immoo uummanni galaana gama jiru kun nuffuun irra hin jiraatu jedhee nama amanu. Lubbuu tokkollee guyyaa tokko haa bulchanii. Nuffuun nurra hin jiraanne hamma dandeenye nam lamallee haa ta'u nam takkallee haa ta'u. Danda'uu yoo danda'an malee dhumaatiin keenya alanaa ulfaataa jedhaa haasaan kiyya dheerate dubbiin harkaan dhumne ulfaadha. Galatoomii karaa deemaa keenyaa gaa amma gara goolabbii waan jirruuf adda tufaa fincarraa kannaa yaada cuunfaa ka waliigalaa ka uummata keenyaan
ga'uu barbaaddu nu dhiyeessi. Galatoomii isin hundinuu awwanniin jedhu yaanni silaa yeroo hunda nuti haasawa akka ajaa'iba haasoyinaa hayyoottanni haasawanii Oromoon haasawatti beekama. Garuu yeroo hedduu furmaatatti achi hin deemnu waan furmaata nuu tahaa kana hin kaafnu waan furmaata nuu tahaa sanillee itti yaannee hin goonu. Awwanniin dhaamu akka nama takkatti akka mataa kiyyatti amma ummata aangorra jiru. Warreen Oromoo ifiin ja'anii Oromiyaa bulchaa jirtan isaanumaaf hin dhaamsa godhuu barbaada. Wanniin an jechuu barbaadu daangaan Oromiyaadhaa guutuun warri daangarra Oromoon daangarra jirtu guutuun roorroo addaa isin quba hin qabne namni tokko haalaa fi keessaa quba hin qabne rakkachaa jiranii jechuu daangarraa buqqifamanii keessattuu karaa Somaaleetiin cidhaaksanii fi karaa Baabilee fi kana karaan olii kunii akka malee dhiibbamaa jiranii guyyarraa dubartii gudeedaa jiranii miidhaa hangana hin jaamne ta'atu dubbachuu hin barbaanne hedduutu jira. Akka xiyyeeffannaa karaa saniif kennitaniin kabajaan ummata mootummaa bulchaa jirtan akka xiyyeeffannaa ummata kanaa ummata daangarra jiran ummata keenya kan Oromoodha akka kennitaniif maaliin kennitaniif waan gabaaba maallaqa keessanillee hin baastan milishuma joolluma ganda keessaa beera jalaa dhiiruma guurtanii dargaggoo lafaa ol kaatee boru barattee haadhaaf waa gootu ta guurtanii fuutanii qawwee harka keessanii Oromoo fixaa jettanii gaaratti achi qajeelchitanii bishaan gootan sanuma daangarratti achi bobbaasa. Eefa du'uun hin oolamin biyya isaanii daangaa eegaa haa du'an. Akkasii miire du'uun du'a eefa taatee Oromoo walitti naqinaadha. Sini jiraami warra gaara jiru walitti erginaadha. Warra gaara jiru dhufee isaan miidhaan jiru isaan tumaan jiru. Isaantu barbaaddatee itti dhaqaa jira malee bakka isaan dhaqanitti bishaan ta'anii deebi'anii. Saniifuu ani ummata kana duuti du'a eefa taatee obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha. Shabaabban Oromoodha duuti du'a eefa taatee obboleeyyan keessan kan dubartii gudeedamaa jiranii buqqa'aa jiranii ajjeefamaa jiranii daangaa keessantii faddaa dhaqaa sanitti irra galata harkattan borullee seenallee sin gaafatti islaamata ajrillee itti harkattanii jechuudha. Kan lammadaa kaniinan jechuu barbaadu nageenyi Oromiyaa guutuu keessa hin jiru waan si ajaa'ibsiisu biyya itti dhalattee itti guddatte keessatti baadiyyarraa kaatee hadaamaa dhuftee bobbaatee galuu hin dandeessu karatti si dhaabanii jechuu si dhaabanii mataawaqaa waan mataawaqaa si gaafatan biyya teeti afaan kee isoo dubbattu isoo si arkan si galee eessa lafa tamirraa dhufte isoo si arkan mataawaqaa si gaafatan bobba'anii galuu hin dandeenye hawaasni ijoolleen dardaraa manarraa baatee mana barumsaa dhaquu hin dandeenye yoo akhi namaa laabrariitti takkaa yuunivarsiitiitti itti halkanaawee deemanii mana deebuu hin danda'an karaa kana butamanii karaa kana kutanii habeen isaanii dhabamaa jechuu kun ilmaan Oromoo shabaaba biyya tanaaf ta'uu deemu fuula dura biyya tana jiraachisuudha deemu ilmaan kana hin fixinaa bilaashitti dura nagaya biyyaa eeguutu barbaachisa warroottan biyya bulchaa jirtan Oromiyaa keessa Oromiyaa irratti bulchaa jirtan dhiifamanaaf godha warroottan kana akkuma biyyanii guddisna jettanii mana namaa caccabsaa jirtan mana hiyyeessaa caccabsaa jirtan qabeenya hiyyeessaa arra hoskii xiqqoo takka hoggaa banate gibira 50 wanni achi shaqanni achi keessa jiru 50 mi 10 ta'u 50 fidaa jaanii namtichi hulaa cufee ifirraa ka'ee sadaqaa kadhatutti seenaa jechuudha warroottan akkanaatiif hin jee bikka ummata kana cinqitanii jiruu if wallaalanii dalagachus wallaalanii biyya gallakkisanii takka sadaqatti hararratti hukkufan ummata kana toohadda ummata kana akka nagahaan bobba'ee nagahaan wal keessa galu goda akkuma biyya guddisuudhaaf irratti xiyyeeffattanitti nageenya biyya teessanillee eegu xiyyeeffadha bordachii qulla bulchuu deemtanii hoggaa ummata kana fixxan hoggaa shabaabni dhumee nama gurguddaa qofatti hoggaa hafe maal bulchuu deemtan isinumaaf ifumaa jaati ummata kana toohadha ummata kana eegan dhaamsa khiyyaan gama khiyyaanii kanatti aansee wanniin jechuu barbaadu والله واحد دودا سلاتني في جامتو سلادا جامت قرو مال في الدنيا مال قوتني دا وري هنگا خنا دورا دبتي لبو اتخني لبو إساق علي اتخف عليه تكا تيجي فنان أركني قافة ميف نم تقولين تيجي فنان أركمني قرو obboleen kiyya kan biyya jirtan kan rakkina kana keessa jirtan rakkinni jireenya biyyarraa isin baasaa jirtan shabaabban boruuf ta'uu hegareedhaaf ta'uu kan eeggachaa jirru bishaanitti deemtanii lubbuu teessan kannitan obsaa
Siigalee obsaan warrooman jette duraanis Oromooni rabbiin isinii wajjin haa jiraatu lubbuu teessan achitti lubbuu bakkaan dhabdanii lubbuu san ibidda sanirra caalatti hin deeminaadha. Obsaan wal qabadhaa namni biyya jirtan shabaabban biyya jirtan wal gargaaraa wal cinaa dhaabbadhaa ijoolleen baadiyyarraa dhuftee magaala galtu bakka deemtu wallaaltee karaa deemtu ni bira irratti teessuutu jira. Siigalee saniifuu insha Allah wal gargaaraa wal bira dhaabbadhaa obsaa guyyaa takka isiniif bariitii jechuun barbaada. Kan gargaarsa namoomaa hoonii fi itti as deebinee Aayishaatiyya gargaarsa namoomaa kana yeroo takka ilmi namaa waa namaa godha. Daqiiqaa kintaala takkaa fi zayitii habbaa takka fuutee uummata rakkatu kanaa geessiti. Ummanni kun guyyaa lama booda ammas deebi'ee rakkinni isaanii rakkin. Yoo ummanni mootummarra jiru kana rakkoo isaanii tana hin furre rakkoon tun amatarraa amatatti deemaatuma deemti. Waan yeroo hunda deebituuf jecha ummanni ala jirus dadhabee irfirraa duuba jechuu eegalee ummanni biyya keessa jirtan warroottan mootummaadhaa. Please, waa takka jechuu hin dandeenyu isintu harkaa qaba waa godhuu dandeessan humniti teessan dachiin harkaa qabda waa hunda harkaa qabdan dandeettii qabdanii ummata kanaaf rahmata godhaadha ummata kana ijaallaalaa aangoo tana boru irraa deemtan takka boru irraa duutanii seenaa ilmaan keessanitti hafaa isin booda itti haftanii hanga jirtan waan gaarii waan seenaadha dalagaadha nageenya biyyaa eegaa nageenya daangaadhaa eegaa rakkataa gargaaraadha rakkataa bira dhaabbadhaan isiniin jaa rakkatarraa waa fuudhuu miti rakkataa waa kannuu baradha irraa fuudhuumi waa kannuu fi baradha. Fooqii ijaarra jettanii miskiinaarra daabboo afaan kaatee bulurraa waa fuutanii fooqii ijaartanii fooqii sunu isin hin fixin isa fooqii jettanii lafa tolchine jettaniiti biyya guddisuun humaa rakkoo hin qabu rakkoo ittiin qabu isin jaaruudhaaf garuu miskiin harkaa biddeena isaanii daabboo isaanii harkaa hin fuudhinaadha rakkataa if keessatti ilaalaan dhaamsa kiyyaa naaf jiraadhaa galatoomaan tanuman jedha. Galatoomii tuffaa teenyaa obboleessa keenya kara deemaatilleen yaada cuunfaa kagoo labbii nuu dhiyeessi. waan sadiin walitti butee kaasa takka waan walloon kaasa takka moo waan narraati namni dhagee hin beekne takka jechuun baay'ee narraan dhageenye wayii takkan biran naannaa malee diiteelii waan hin kaasne xinnoo tokkon irraati kaasa isa fuuldura garuu hiriyaa keenya tokkotu dhugaatii alkoolii kana dhugaa guddatee gaaf takka itti mucaan anaa dargaggoon hin dhuginii dhuguun sirrii miti yennaani umurii ijoollummaa kiyyaan itti dhabe birrii baay'een itti baate akka ilaaltu kana miti wanti siif hin taane hundumtu akka waan naan taanetti naan lakkaa'e naaf naa ta'eera kan naa ta'e naa dhiitiiti kan tii ta'e naa wajjin jiraadhu waan baay'een itti baatee gara dubbii koo isa takkaatti hin deebi'a kan naa ta'een naa wajjin jiraadhu jedhee kan naa ta'een kan na jaallatu kan isaa ta'een naa wajjin jiraata animmoo kan naa ta'een eenyu wajjinuu jiraachuun malee takka dhaamsa kiyya guddaa walloon ija walirra buufachuun qaba ila sillim jechuun isarra jiru walloo amma araddaa walitti naqaniiru niin beeka nan dhagaa takka isaan araddaan sun kumaara guddaadha garuu baay'een deemu nan beeka sana sababni isaa uummata daqiiqaa tokko gidduutti walii galuu danda'udha taphatan kumaaricha yoo namni argame walitti araarsuu danda'a kumaara isaan gidduu buusan niin beeka quban qaba waan ta'eef garuu walloon sillimmechuun qaba sababni isaa battala itti mootummaan kun liyyuu ayidii itti bobbaasu hin beeku waraana gaaraa wajjin walitti dabale sababni isaa daangaan sun Oromoofis walloofis baay'ee murteessaa walloon yoo danda'ame meeshaa waraanaa qabu kan awwaallatee gaafa hundumaa akka waraanni isatti dhufaa jirutti beekee tasgabbaa'ee yoo hin teenye ganama tokkicha kaanee walloo guutummaatti barbadaa'ee jechuu dhageenya akka isa durii sana akka isa gaafa gamaa gamanaatiin kan karaa kombolcha daandii garaagarnaatiin itti duulanii sanatti akka bara Minilik sanatti badoomni badduun gara isaaniitti qajeeluuf deemti. Kan dhaamsa kooti walloo rafuu hin qabu namni walloo eegu yeroo hundumaa ija tokkoon dunuunfatee ija tokkoon ilaaluu qaba kanan jedhuuti. Sababni isaa Oromoo namuma duriiyyuu quba qabaachuu hin danda'u kana booddee hunduma ture
hundumatu suuta rakkoo jalqaba walloon hirmaate reefuu keessa jira waan ta'eef kun dhaamsa kiyya jalqabaati. Daangaa kanaa ijoolleen gaara jirtu maaliif inni hedduu hedhu nan kolfa gaara Oromoo jalqabaaf inni waa xinnoo tokkitti inni irraa jedha malee baay'een jedhu. Daangaa kana ijoolleen gaara jirtu maaf inni hedduu hedhu. Riphee lolaatti hin jenne riphee lolaan daangaa hin eegu bara. Yoo akka daangaa eegu barbaaddanii mootummaa godha. Mootummeessaati ilaala. Ati eenyu kan naan jedhan danuudha. Eenyummaa kiyyaa miti reyaalitii jiruun isinitti hima. Isinis riphee lolaatti hin jettanii riphee lolaatiin nu eegiin jedhina. Erga riphee lolaatti hin jettanii. Akkuma inni ani mootummaadha ittiin jedhe mootummaadha ittiin jedhe atis mootummeeffadhu moo tikfamuu yoo barbaadde. Reyaalitii masiniin jechuuf. Antas gabbaa uummataa malee dantaa siyaasaa irraa qoodan qabu dhimma kiyyaa miti. Garuu qaama ittiin maqaa xiqqaadhaatiin waamtu na tiksattee waamin. Si tiksuudhaaf miti sirna jigsuudhaaf yaaliin itti jiru waan ta'eef kana beekiif kan dhugaataan sitti ma dhuga kana dhugaa mataan fuudhee sitti maa jira ani uummata keessaati immoo isa uummata isaa jaallatu nuuf hin jedha lubbuu kiyya tokkicha ani eenyutti waaqa darargee kee walloo kee wallagga kee tuulama kee baalee kee boorana kee gujii kee hararge hundi si anaaf Oromoo kan taate hundumtuu naaf takka garuu dhugaa kana beekaafi. Yoo barbaadde shanee ittiin jettee yoo barbaadde riphee lolaa ittiin jettee na tiksiin jedhin sa jalqabaa afaan kee irraa mootummaa ittiin jedhe ilaa kun mootummaadhaa jedhe mootummeeffadhuuti immoo na tiksuu dadhabdeen te gabbayiiti arrabsii barbaadde malee arraba lakkuu lamaatiin gamanaati arraabaa gamanatti gargaran tarsaatiin arraba kee. Sirri. Maqaa akka barbaadde gochaa jecha kana yeroo jalqabaa maafan jedhee maaf nun tiksuu maaf si tiksa. Si tiksuudhaaf bobba'e miti sirna jigsuudhaatiin uummata Oromoo mootummeessuudhaatiif ba'e maqaatitti moggaaftu sana anillee niin beeka yeroo takka isatti waamtuunis waamuun maleen ta'a. Garuu sirna mootii an ciru mataayyuu sirni kamiyyuu adufu sirna mootii nama hin jaallanne keessaati takka. Oromticha sabboonaadhaati lakki ani akka Oromoon kaleessa jiraachaa turetti jiraachuudhaaf hin dandeenye. Garuu Oromoon hin jaallu. Kana maaf hin jedhare mootummeeffadhu maleessaati. Dhodhommoqaa akka barbaadde ta'a waan barbaadde ittiin jechuudhaati. Nama lubbuu tokkitti abidda dura qabeeti waan takka jedhan si ajjeese namoonni baay'een nu ajjeese kan jedhan danu si ajjeese yoo ta'eedhaatii fi sirni kun nama akkamii akka inni bosonaati qabus adda baafadhuutii beeki. Kun akka gorsaatti malee akka deeggarsaatti miti. Yoo deeggarsaas immoo ani nama eenyuutti waaqatu miti. Kana maafantiin hin jedhaa arraba dhaanquu sanarraati tokko kutaa gata. Kun dhaamsa kiyya. Walloon adaraa irra finaan immoo dhaamsa kiyya isa dhumaati. So warri gara naannoo Harargee bahaadhaa aanaa maal ture caanqessaa na fakkaata. Cannaqsa aanaa cannaqsaa ganda naannoo sanatti rakkoon amma jirtu. Rakkoo Oromoodhuma akka bosonuutti ari'anii ajjeesuuti amma ka deemaa jiru. Kanaaf yoo warri Oromoodhaaf quuqaman yaaddaan yoo jiraattan uummata kanarraa harka keessan qabaa. Yoo modantaa keessan ittiin buufachuuf ta'e immoo argineerra dirra daawwaatti guma haadha keenyaadhaa akka isin ofii keessanii nyaattanii haftan waan ta'eef isinirraati abdiillee akkuma hin qabne baay'eellee isin hin koman. Fixeen ulfina argadhaa galatooma fayyaa ta'a. Galatooma isin lachuu adde Tuffahaa ulfaadhu wayyoomii. Akkumaan jalqaba irratti ibsetti adde Tuffahaan dura teessuu fi hundeessitoota keessaa tokko jaarmaya jirraa Permanent Humanitarian Organization for Oromos Khaju'u akkasumas obboleessi keenya karaa deemaan akkuma maqaa isaa karaa deemullee seenaa hedduu galmeessee jira. Jarri kun tiima tokko saniif arra waliin nu dhiyaatanii yaadootaa fi waan tokko nu waliin qooddatan galata gurguddaa qabanii akkasumas hordoftoonni keenyas warri asitti nu waliin turtanii nu dhaggeeffachaa turtan ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaan isiniin jaa. Akkasumas anis yaanni beektaa hayyuun lama waggaasi dura dubbate dubbii fixanii jiran waan dubbatan waan dabalatan hin jiru waan ta'eef waan guddaa waan hin dabaluun qabu ammoo Oromoo please Oromoo itti yaadaa jirtan abbaatu kabajaa ifi godha
Oromoon saba kabajaa qabdu, saba ulfina qabdu. Gatii keenya gadi hin buusinaa. Arra waan tokko dubbattanii boru waan biraan dubbatinaa. Ejjennoo tokko qabaadhaa. Garaaf qofa hin jiraatinaa yaa jara keenya. Oromoo garaaf hin jiraatinaa. Anamma Oromiyaa hin beeku. Garuu na dhukkubsa akka intala Oromoo takkatti hedduu na dhukkubsa. Oromoon hogguu tuffatamte, hoggaa namaa gadi ilaalamte maali akkamitti sitti hin dhaga'amne akka ilma namaa tokkotti mee olluma sallaali Amaarri akkamitti kabajaa fi godha akkamittiif jaalata Soomaaleen akkamittiif jaalatti Tigreen kutaa Oromiyaa hin geenye akkamittiif jaalatti Oromoo kabajaa ifitti godha Oromoo sabboonummaa dhugaa san qabaadhaa ka'arra Oromoo jettee boru waan biraa jettu osoo hin ta'in Oromummaa dhugaa san qabaadhaa. Oromoo ta'uu fi Oromoo sabboonummaa qabaachuun saba biraa jibbuu jechuu miti. Nama biraa jibbuu jechuu miti. Iftaatee nama biraa wajjinis jiraachuu ni dandeessa. Malee jecha reefuu kara deemaan jee tokko hedduun jaaladhe. Namni arra yeroo ammaa tana keessatti waan Oromootii fi waan qabsoo haasa'u akka faaratti ilaalamaa jedhe. Siigaltee faarummaa keenya san koma dhawannee itti boonnaa jechuudha. Yoo akkasittillee kan fudhattan taate abshir jechuun barbaada. Akkasittillee nu fudhattan ni fudhatamna rakkoo miti. Mataa keenya gubbaadha hawaasni keenya waan saba keenyaaf ta'e mataa keenya gubbaadha ni fudhanna. Maqaa fedhellee nu moggaastan ni fudhanna. Nuti Oromummaan nagaa haa argattu. Bilisa taatee haa jiraattu. Ajjeechaan irraa haa dhaabbattu. Hidhaan irraa haa dhaabbatu. Mee Oromoon tun hogguma takka nagaan bar yoo nuti gammanne dhiiroo gammachuu san fuulii gammaduu hin dandeenye maaliif sabni keenya achiin bu'aa jira jechuudha. Gammachuun san guutuu miti irruudha. Mee guyyaa tokko Oromoon hundi waliin akka Somaaliin Independence Day yookaan guyyaa Somaalii jettee sabni biraatis guyyaa keenya ja'anii ayyaaneffatan guyyaa akka Australia Day jira. Independence Day July 4th Amerikaa jira. Biyyoonni biraatis akkasi qaban. Mee guyyaa tokko Oromiyalleen guyyaa itti ayyaaneffattu. Waaqni nuuf haa godhu jeetin. Rabbi kadhadhaa. Kanumaan hin goolabaa. Ulfaadhaa. Wayyoomaa. Keessummoonni keenya kabajamuun qaqqaaliin. Baganuu jiraattan umurii dheeradhaa. Akkasumas hordoftoonni keenya galata gurguddaa qabdan. Warri yaada nuu kennitan. Warri nu qeeqxanis ulfaadhaa galatoomaa. Bilisaan nu qeequu fi bilisaan waan feetannuun jechuun mirga keessanii nutis akkasuma mirga qabna mirga waliif kabajaa deemna waan ta'eef akkasi wal haa hubannu nagaan nu tura. Nagaa ta'e. Nagaa. Ayyee. Nagaa.